dhukkubsanne eela keenya awwaalcha isaa gaffageessee diina nagaa lubbuu keenya aangoo du'aa barbadeesse. Irra diban qabu kan sa'aanis ittiin fuulu sobee fayyinatu naa biqilee iddootti dhiigni isaa cobee. Qulqulluu macaafa qulqulluutu dubbata. Isaan keessaa gartuun tokko warra Yesuus Kiristoos hin geessanii fannisanidha. Namichi tokko akkas jedhee haasaa qabu tokko nama biraatti. Qophiin kan biraan jiru rakkoo qabu barbaadee Yoonaas jedhamu tokko. Akkas jedhee haasaa obbo Abaluu jedhee maqaa namaa jedhee haasaa. Abaluu tu'e. Sagaleetti naasoo keessaa natti hin tolu. Akkas jedhee galaana qarqara deemaa naasireessaa sammuu waliin baay'ee nuka. Sagalee isaa cuko galaana qarqara deemaa nyaanni namticha qabee galaanatti lixee ilmaan isaatiin darbatee deebi'ee of hin caccabsin namichichi goraadee qabaa goraadee maal akka ta'e waan akka billaa wayii natti fakkaata goraadee sana luqqifatee ilmaan naacha sana ajjeese karaa biraa rabee harkaa galee ani immoo sana hojii yeroo wal qabsiisee yaadu waa tokko sammuu kootti natti dhaga'ama innis namoonni gaafsanii Yesuus Kiristoosiin fannisanii ajjeesanii galan akka yaada isaaniitti wanti du'a caalaa ulfaataan wanti du'a caalaa jabaatan hin jiru se'anii jiru. Garuu Yesuus Kiristoos du'uma isaaniitti ilaalan sana to'atee du'ichumayyuu ajjeesee harkaa ba'ee gale. Dr. Billy Graham akka kanadha waa'ee fannifamuu Yesuus fuusaaf du'aa ka'uusaa yeroo haasa'u. Ati uumaadha jennuudha. Fakkeenyaaf namoonni na dhagaatan kun uumaa ta'a daqiiqaa tokko. Uumaadha sinii waa uumtani fakkeenyaaf goondaa uumtanaa jennu. Goondaa uumtanii in uumtanii waan ta'eef hin jaallattu hin mararsiifattu hin kunuunsitu. Gaaf tokko garuu utuu goondaan kun gara waan ishee balleessu yookiis gara waan ishee bubuutti deemtu argitan. Goondaa kottee jechuun hin dhageessu yaadni keessanii yaadni goondaa garaagara. Yoo harka dura keessanii mukanna dura irra seetii sin ciniinti yookiin sinitti rarraati yookiin si yaabbee dabarti. Kanaaf kan isheen arguu dandeessu goondaa akka ishee qofadha waan ta'eef tooftaa ittiin goondaa kan abiddarraa deebistuu jedha. Ofii keetii goondaa taate gaddeebitee dura deemte karaatti argisiisu qofadha. Isaayyaas boqonnaa 55 lakkoofsa 9 irratti immoo akkas jedha. Hamma lafti kun waaqarraa fagaatu garaan namaaf garaa waaqayyo adda fagaataa yaadni namaa yaada waaqayyo irraa jechuudha. Kanaaf waaqayyo dhala namaa kana deebifachuudhaaf ofii isaatti gad deebi'ee nama ta'ee nama duraa deemee karaa namatti argisiisa. Walumaa galatti asirratti dheeressu Yesuus Kiristoos du'eera du'aa ka'eera. Du'aa ka'uu isaatiin immoo hadhaba duuti mataa jala dhokfatte diigee iddoodhaa balleessee du'a qullaatti hambisee keenya cubbuusa seexanii ijaartee gara abidda bara baraatti dhaloota itti isaa turte sana cabsee kaasee achiin karaa nutti baafatee abidda bara baraarraa gara jireenya bara baraatti nu qajeelte. Yesuus Kiristoos biyya lafaa irratti rakkateera, beela'eera. Hamma dhaqee arguurraa ija barbaadee jedhamutti Yesuus Kiristoos beela'eera. Hamma iddoo beela'ee jirutti seexanaan qoramutti beela'eera. Ofii isaatii beela'ee nuuf garuu soora bara baraan jiraatu dilbii budduuqfamee hin hir'anne buddeen jireenyaa nuuf ta'e. Ofii isaatii beela'ee nuuf buddeen jireenyaa nuuf ta'e. Yohaannis boqonnaa 6 lakkoofsa 25 kaasetti natti fakkaata Yesuus. Ana buddeen jireenyaa lakkoofsa 48 irratti waan ta'eef jechuudha. Yesuus Kiristoos rakkateera kan mana jaallatti qabeenyaa warra keessa jiraate utuu hin taane lafatti mataa isaa hirkifatu iyyuu dhabee mana bara baraan hin jigne waaqarratti nu ijaareera. Yesuus Kiristoos golgootatti golgoleessu cimaata naannoo isaa laffaa guyyaa sanaa akka mallattootti fayyadameetu dukkana waggoota 400 biyya lafaa irra ture sana barii galgalli kamiyyuu dhufee iddoodhaa kaasuu dandeenyaan bakka nu buusee jechuudha. Kanaa mata duree walaloo barii fayyinaati. Jechuun rakkoo garaagaraa qabdeen jiran yoo ta'e iyyuu amma yeroo keenya nuu kennaa jiru waan ta'eef jecha lama qofan isin dubbadhee darba. Waa'ee jaalala isaatiif jecha dubbadhuun qaban akka sababaatti kana jedheen qaba. Dhugaa ta'uudha sababi Kiristoos na jaallateef ammadhu anaaf gaaffiidha. Maaliif akka inni nu jaallate anaan iyyuu na dhiba. Kabira abala akka sanatti akkasan jedhe. Waa'ee jaalala isaatiif jecha dubbadhuun qaban akka sababaatti garuu Kiristoos baay'isee nu jaallata akka dhala dhabaatti. Akka dhala dhabaaf jechumatti fakkeessattu dhibeen akkas godhe malee sana caala akka waaqayyo nu jaallatu gaafa hojiin hojjetu sun ragaadha. Kabira duuti nu fayyada akka balbalaatti kana jedheefi fakkeenya mana kana keessa karaa nuyi gabbaanu karaa balbalaadha. Akkuma kana nuyis godhuu jireenyaa kana keessa karaa nuyi ittiin gabbaanu karaa du'aati. Duuti akka balbalaatti nu fayyada. Utuu duutiin jiru ta'ee biyya lafaa isa gidiraadhaan buute kana keessatti hafna turre jechuukooti. Kanaaf garuu utuu Yesuus du'ee du'aa hin kaane ta'e gidiraa du'a garas jirurra gidiraa isa biyya lafaa kana irra iyyuu nu wayya ture. Garuu Yesuus Kiristoos du'ee du'a garas dhaquudhaan abidda gubannaaf rakkina du'a garas ture hundumaa idiit godhee wantoota gaggaariidhaan bakka nu buuse kanaaf duuti nuuf bu'aadha. Gara walaloo kottan si dabarsaa barii fayyinaa. Haala ture keessa darbee as ga'uu koof sababaa laphee galata baatu Yesuusiif qofan qaba. Namni akka kan nabaateef harka sana danda'e geejjiba isaanii malee eessaa ka'eessa kan ga'e kanatti siqatee ofii kun agarsiise barii fayyinaa saaqee kanatti agarsiise.
ayyaana isaan utubee adeemsa koo qajeelchee xaxaa koo irraa gubee dubbannaa koo bareechee Yesuus mitiituu ta'e inni ta'e nu faana silaa yoon abdiin qabnu dukkana keessa yaana yaalii qabnu xumurree obsa qabnu fixannee yaalii qabnu xumurree jireenya du'aan qixxee keessa gatteenya turre gateetti keenya irraa harkoota ni caccabsee fudhaanii nurraa ture Riin komoon hundumtuu kumaatamaan gayyaa nurraa hin kaasu ture lubbuun keenya erga du'a Yesuus jalatti dhiyeesse erga inni cubbuu keenya qaraaniitti geesse erga inni danqaa keenya faana isaatiin bulleesse erga inni yakkaa keenya dhiiga isaatiin qulleesse waa'ee lubbuu keenyaatiif baluuf gubannaa didee harkisa jaalalaatiin boolla du'aatii fide badisaaf du'a ture hundatti nagaa dhaabne galatoomsiinan oolee jenna Yesuusiin waamne. Yesuusu golgaa dukkanaa ciree balbala du'aa cufee nagaa haaraa nu hire gadda nurraa hurgufee wal'aansoo isaatti cittee gaaricha fannoo yaabee faajjii moo'icha keenyaa kakuu haaraa nuu dhaabe du'aa keessa barbaade du'a keessaa nu kaase erga inni lubbuu keenyaaf aduu hin dhiine baase erga inni nagaa fidee nurraa kaase gidiraa galataa jechuu malee hin qabnu jecha biraa. Oolmaa guddaa sana yaadadhee gadi taa'ee jecha yoon qindeeffadhu ibsuuf akka gahaatti jecha madaaluu dhabee sardameeta muddama lubbuun koo na dhahatti tuttuqee yaadachiise maqaa koo saana waamsisa keessa konnatti labsa akka inni galatoomu akka inni san obsineef lubbuu konnatti asaasana keessaan badu yoomu barbaadamee argamanii jira utuu ta'e ana kan waan hunda dhiisa Yesuusiif jecha bitu jaalalsa kan nama akkumaatamaan baay'atee kan isaan nuuf hin gitu jaalalli kan nama burreedha bifa takka yoo dukkanaa'u takka immoo dhiifa gar tokkoon gaarii yoo ta'e gar biraan summii kuusa har'a yoo nama kaase bulee gan nama buusa takka gaarii fakkaate mudaa qabu dhokfata iddoo rakkistuun ga'ee achitti nama gata maqaan jaalala maata hojiidhaan jibba fiila gaafa turuun birmata gaafa rakkoo sibiila bocan qabu ibsuuf namaan galu akkisaa jaalala namaan jiileen isa baay'ee rakkisa. Har'aaf kaleessa bakki mudaa hin qabneef kan nama madeessine Kiristoos qofa keessa waa'ee jaalala isaatiif jecha dubbadhuun qabu an akka sababaatti garuu Kiristoos baay'isee nu jaalata akka dhadha dhabaatti ulfina isaa hunda dhiisee isa qabu gubbana nu barbaacha gad dhufee as godhe iddoo dukkana bakka isaaf malee iddoo gad deebii dhaqee dadhabii cubbuu keenya hundumaa ofirra dhaqee wal'aansa murtoodhaan itti deemee jirbicha jiidhaa baatee hamma dhumaatti obsee dabarsee lubbuu laatee kan nuyi yakkinetti darbee ofii garafamee garbummaa jalaa baasuuf ofiisaaf garba ta'ee tilmaamamee soddomaan sharafamee fannoo irratti rarra'ee nuuf jedhee qullaa bu'ee cubbuu keenya isa baay'eef qooda keenya ofii du'ee lubbuu keenya baduu qabu lubbuu isaatiin jijjiiree nuuf jedhee hattoota wajjin tarree tokkotti hiriiree qabsottiin hadhaataa ta'etti seenuun ulfaattis garaa hiree yoom gale tokkittii lubbuu isaatii qabu wajjin daboogii gatii nurraa kanfalee. Geessee fannooti cinqaarsa cubbuu keenya nurraa guuree abaarsarraa adda nu baase dhiiga isaatiin abuuree golgaa nurraa kaane kaasee iddoon galamnee nu galchee qaama moofaa nurraa yaasee fakkaattii isaatti nu dhalchee hin qusanne eela keenya awwaalcha isaa gaffageessee diina nagaa lubbuu keenya aangoo du'aa barbadeesse. Irra dibaan jiran irra diban qabu kan sa'aanis ittiin fuulu sobee fayyinatu naa biqilee iddootti dhiigni isaa cobee arrabni dubbii micciiru nan gowwoomsu isa kana jiraachuu koo caalatan jiraachuu Yesuus amana seenaa sa'a jirus miti kan guyyaan darbame bira qabatamaa sakkunuuti har'ayyuu keessa koo jira narraan galuu isa yaadee qalbii koof gudunfaa ta'e jiilan qabu an karaa isaa ergan qabbee lafaa ka'e ofii koo caalanatti aanee hanqina koo hundanaa qaba kadhanatti faallaan taane isa malee maalan qaba ulaa fokkutti nagatee achitti na dhiisee hin baane simbee kun jedhee na naalle fuulli koo haaraatti hin taane miliyoonota keessaa maqaa dha'ee na waame akkamitti isa gana qooda koo naa dhiibutee beela'eetu na quubse kanan beeku isa kana. Qalbii koo isa butamaaf yaada koo isa mirga hundumaa naa danda'ee amala addaamummaa jaalala isaan booji'ee fidee asiin naga'e eenyummaa koo isa didaanaan taa'uuf naan wawwaatu fuulduratti harkise mucuca lafa irratti sin dadhabinaan jedhee takkaayyoo na lakkise. Milkii koo malanna olutu baan seenaa qabu karaa sanaa dhaabate haleelee naaf ejjete ijaare abdiidhumaa faamilee koo naafate harkisaas naaf jiidhaadha dhoksu aduun ba'ee caamsaa fi hongeen bu'ee kennaansaas waqtiin qabu barnoonsaa eebbanaa roobsu takkaayyoo narraa bu'e. Milkii koof malanna olutu baan seenaa qabu karaa sanaa dhaabate haleelee naaf ejjete ijaare abdiidhumaa faamilee koo naafate. Seenaa mataa kun qabu akkanan seeneffadhu eenyummaa koo duddu'e seenaan isaa yoo kakkuuti waa'ee kootiif jiraateen qooda koo bakka bu'e. Anis gadi gombisu fannoo isaa nambaan boca isaa eegee dirreen itti dhaladheedha Yesuus achitti of wareegee godaannisa mismaaraa fi cinaacha doo'ee booduree takkaan badu keessa gootii ammayyuu jabuu dura isa dhaabachaa ture. Isaan nuu gidirfamee nuu gumaacha jiru qannoo fayyuu keenya karaa sanaa achiin dhufe karaa fannu. Kanaaf
Guyyaan har'aa seenaa dhagaa seenaa hin dagatamne jireenya haaraa jiraachuu guyyaan hin jalqabne waa'een ilmaan namoota waaqayyoon ilaalamee galma Tsiyoon keessatti manni nuu ijaarame du'a bara baraarraa Yesuusiin baraaramne karaa isaa abbaa wajjin walitti araaramne. Dukkana uffannee boolla du'aatii yaanee fayyuu qabduu fudhannee lammii waaqarraa taanee guyyaan nu jireenya kan koo jennee lakkoofne guyyaa chaappaan nu ta'e dhiigichaan mallattoofne guyyaa Yesuus hiixatee balbala Tsiyoon cufe guyyaa mootummaan du'aa taayitaa isaarraa kufe. Yesuusiin faana dhoofne nuti deebinee irra gamanii ciqsa galgalaatti sodaachisaa immoo qabnu duuti immoo nu fayyadanuun akka balbalaatti. Galmichatti nu galche karaa Yesuus baase oolmaan fannoo gaafasee kan afaan nu badhaase. Garuu aarsaa Yesuus kaffaleen wanta gati jabeessaaf erga argannee carraa of harkatti eeggatu akka nama tokkootti maatu eegama sirraa maatu eegama narraa. Wanti nurraa eegamu garatti gorru barree akkatti deddeebinu haleellee ilaallanna gidiraa dhiqwarraa hunda obsaan dandeenyee manachirraa jaarranna kan gatii nutti baase Yesuus qofa erga ta'e nuti isaaf jiraanna. Ulfaatis laman keenya amma galmaan keenyatti fannoo dhuma saabaanna. Ulfaatis laman keenya amma galmaan keenyatti fannoo dhuma saabaanna. Silaayyuu nuuf dirqamaam silaayyuu kooluu gallee jiraachuun fannoo isaa jalatti jireenyi lafarraayyuu wal namaaf hin qixxaatu Kiristoosiin alatti. Silaayyuu mee daandii sooxannee tolche wabii lubbuu keenyarraa maamadde nu kaachise qooda keenyatti darbee Yesuus nu ga'e oduuti ni lammataamu maaliif nu barbaachise jireenya darbuuf jennee jireenyi isa dhugaa sana maaf of dhabsiisna harkaan du'a filannee lubbuu tokko qabnutti maaf abidda qabsiisna. Haalotaan gowwoomfamnee utuu arginu jaallee maaliif hirdeetti lixna akeekaaf dhalannee jireenyatu nu eegam garaa gargara keenya maaliif of jalaa fixna calqee biyya lafaa waan darbuuf ariifatu kana duukamaaf fiigna mana keenya galgalaa bakka boqitti galu maaliif of jalaa diigna. Kiristoos erga du'ee du'a keessaa nu kaase maaf du'atti dachaana warra dhugicha bare garuu itti jiraachuu dadhaban maaliif taana. Ati mee ati wanta hundumaa dhiistee Yesuus nu adeemuuf maaliif garaan simame amma qullaarra reeffannoo irratti fuuttee innosiif amaname. Yesuusiin shakkuuf mamuun haxxummaa seexanaatiin gowwoominaa bira amannes itti dhiisnes barcumni firdii tokko aduu gararraa jira inni kun dirqamadha falmiif karaatti yaanee hiriira nagaa baanee jijjiiruu hin dandeenyu. Dhumni keenya harkuma isaatti Yesuus jalaa miliqnee bakka kamiyyuu hin geenyu. Kanaaf dhugaa cabee boqqolii qajeelina eeniif aadi har'a irra qaarisi waa'ee horii kee yaadi daandii dubbii isaarratti adeemsa kee tifadhu firdii guyyichaa jalaa lubbuu kee milinfadhu eenyummaa jireenya kee Yesuusitti ida'e afaaniin utuu hin taane garaadhaan isaaf ta'i hin dagatiin garabaa akka ta'e kana tadha jiraattu waggaa muraasaan booda harca'ee akka badu fuudhan ati baattu yeroo muramee dhumee guyyaan isaa gaafa ga'u godoon sirraa mul'atu kun jigee akka badduu ba'u hin dagatiin. Inni darba hin godaana haalli har'aa kun martuu jireenya bara baraa haqaa keessa kan fudhatiin bohaartiin yeroo yartuu. Kanaaf kottaa imaana harkaa fuuneerraa waadaa harkaa fuuneerraa haalotaan gowwoomfamnee hin gaggannuu karaatti cittinee baannee adeemna hanga galmicha dhugaa isa bara baraatti. Achi nuuf ta'uu qabaam xiyyeeffannoo keenyaa fi kan nuyi itti dadhabnu biyyi lafaa hunduu sobadha bakka boqonnaa sirrii achirraa malee hin qabnu filatuma. Mee eessatti dogoggora kan dabse eessatti kan isin aarsa jiraame wala lookoo keessatti eessatti irraa kaadhe mee kan faan harkatti dabe fayyadamni jecha koo eessatti hiika dhabe jechootus waliin makee tarii isa dudduuba gara duraa aanseera haalli dubbii faasaa koo xiinsammuu keessatti bu'ee isin aarseera tarii seerri luga walakkaatseefa dubbii waliin laaqeera waan si dhagahu hin beekne isinitti qaaqeera akka waan dandeettii koo gumaachinaa godhetti ittiin olof qabeera wanta naasaa ture gurratti si dhaqaa godhama dhageera. Ini baru jadi dia sesuatu bicara, dogoggora kondumaa biifama jedhee irraan jiru. Isinitti immoo toleera, yoo isinitti tole nyaata isinitti beeksisa. Ilaa akka kana jedhaati na eebbisa. Haaga nu dhageessistee gurri kee haaga haa dhaga'u, paarlaamaan eebbaa yaa'ee sirratti wal haa ga'u, fuuldurri kee haa eebbuu Fuuldurri kee haayifoo haa qajeelu garaan kee kan yaadee dheebotu san haa argatu garaan kee milkaa'ee fiixaan bahee kuftee hin cabiyyoomu kakuun kee haa raawwatu abjuun kee haa dhugoomu jettanii akka ni eebbisaniif isin irraa fedheera si booda na eebbisaa dursee ameen jedheera.